Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa 8ffaa icciitii du'aa ka'umsaadhaa barachaa kan jirru. Barumsa kanaan kutaa darbeen egaa akkuma yaadattan kutaa 3ffaa irratti waa'ee duuti maalidha kan jedhu sirna mana kiristaanaa keenyaan hiikkaa du'aa akkasumas taansinee immoo du'aa ka'uun dhala namaadhaaf maaliif barbaachisee kan jedhu waa'ee du'aa ka'uus kitaabni qulqulluun maal akka jedhu ilaallee akka turre ni yaadattu. Barumsa kanatti fuudhaan guyyaa irraa immoo kutaa 4ffaa kan ta'u waa'ee dhuma addunyaa dhufaatii lammeffaadhaaf ka'umsa waliinii yookiin ka'umsa gamtaa kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan mata dureen kun wantoota sadiidha of keessaa kan qabu. Dhuma addunyaa dhufaatii lammeffaadhaaf ka'umsa gamtaa yookiin ka'umsa waliinii kan jedhu kun mata duree adda addaa sadii ta'e arganna. Isaan kun tartiibaadhaan kan ta'anii kan jalqabaa dhufaatii lammeffaadha. Itti aansee immoo kan dhufu dhuma addunyaa, kan sadeeffaa immoo ka'umsa waliiniidha. Tartiibni isaanii akkas waan ta'eedhaaf kan jalqabaa dhufaatii lammeffaadha kan ilaallu. Dhufaatii lammeffaa jechuun maal jechuudha? Dhufaatiitti gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos murtiidhaaf jechuunis cubbamootatti murteessuudhaaf qajeeltotaaf immoo isaaniif murteessuudhaaf kan inni itti dhufu jechuudha. Gooftaan keenya kun dhufaatiin isaa kun dhufaatii lammeffaa maaliif jedhame dursee takkaa dhufe waan tureefidha. Dhufe addunyaa fayyisee deebi'eera. Dhufaatiin isaa kun dhufaatiin lammeffaa kun immoo jechuudha baay'ee kan eegamudha. Akkasumas immoo kan eegamu qofas osoo hin taane isaa olittis immoo baay'ee kan sodaachisu akkasumas immoo kan naasisudha. Maaliif gooftaan keenya dhufaatii isaa lammeffaa kanaan kan dhufu akka isa duraa addunyaa barsiisuudhaaf fakkeenya ta'uudhaaf reebamuudhaaf hancuufni akkatti tufamuudhaaf fannifamee addunyaa fayyisuudhaaf osoo hin taane kan nama dhibu dursanii raajoonni akkuma dubbatan addunyaatti murteessuudhaaf kan dhufu. Addunyaan guyyaa har'aa amantaa adda addaa kiristaa'uudhaan ilaalcha adda addaa qabu kana gooftaan keenya dhufaatii isaa takkaadhaan hundumaaf jechuudha waaqummaa isaadhaan murtii laachuudhaaf waan dhufuudhaaf baay'ee kan sodaachisu jennaachuudha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedha? Waaqni keenya ni dhufaa hin callisu ibiddis immoo dura isaatii bobaa jechuudhaan dubbata. Faarsaa Daawit faarsaa 49 lakkoofsa 3 yommuu dubbisnu kan arganna. Ibiddi dura isaatii bobaa kan jedhame murtiidha. Waaqayyo gooftaan keenya ni dhufaa hin callisu kan jedhame immoo dhufaatii lammeeffaasaa kan inni ittiin dhufu kan inni agarsiisudha jechuudha. Egaan waa'ee dhufaatii lammeffaa gooftaa kanaa amma kanaa yoo jenne guyyaan dhufaatii isaa kun hoo ni beekama moo hin beekamu kan jedhus immoo beekuun barbaachisaadha. Gaaffii kanaaf deebii kan laatu isuma gooftaa keenyadha akkuma dubbatedha. Maal jedhaa wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 13 yommuu dubbisnu guyyittiif sa'aatittiin beektan waan ta'eedhaaf eegaan dammaqaa jechuudhaan dubbataachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sa'aatiis guyyaa kanas hin beektanidha. Kanaaf walumaa galatti guyyaaf dhufaatii gooftaa keenya sa'aatiin isaas hin beekamuudha kan dubbannu jechuudha.
nuti hundi keenya kan beeknu waan tokkodha. Gooftaan keenya kan nutti yommuu ilaallu maal jedha? Kanaaf isin immoo qophaa'aa jiraadhaa. Ilmi namaa Kiristoos yoom akka inni dhufu hin beektanii, akkasumas sa'aatii isin hin yaadnetti wanta dhufuudhaaf jechuudhaan dubbata. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 44 yommuu dubbisnu kana dubbata gooftaan keenya. Baay'ee kan nama dhibu guyyaa isin hin yaadnetti jechuudhaan dubbata. Guyyaa isin hin yaadnetti jechuudhaan dubbata. Kanaafuu dhuguma guyyaa nuti hin yaadnetti dhufuudhaaf jiraachuudha. Namni yeroo inni itti wanta adda addaa dalagu kan koo ganaa amma kanaa yeroo manni waa'ee jireenyaa hafuurummaa isaa irraanfatutti gooftaan keenya dhufuu danda'a. Kanaafuu gaheen keenya maalidha? Guyyaa dhufaatii isaa kana lakkaa'uu, dabarrees immoo qorachuu, wantoota adda addaa guyyaa irraa addunyaan taasisu kana ilaaluu osoo hin taane akkuma nutti hime kana cimnee jabaannee jireenya amantaa keenyaaf jireenya gaarii kiristaanummaa keenyaan cubburraatu gaabbiidhaan ka'aa akkasumas dhiigaaf foonsaa nyaachaa yeroo hundumaa jiraachuu qofadha malee yoom dhufaa mallattoon akkasii xumuramee kun akkasidha jedhee namni kan raawwatu kun hundumtu ammasumatti wanta bakka qabu miti. Maaliif kiristaan ta'u qophaa'ee yoo jiraate har'a isaa dhufu booris iftaanis isaaf murtiin wanta isaaf kennamuudhaaf waaqayyo dhufee waan isaan murteessuuf kun ammasumatti nama dinqisiisu jechuudha. Kanaaf maadha kan of gaafachuu qabna. Jalqaba Kiristoos ni dhufaa kan jedhu sirriitti mataa keenyaatti amanuu qabna. Yoo amanne hoo akkamittidha eeggachaa kan jirru kan jedhu immoo of ilaaluudha jechuudha. Guyyaa guyyaatti maal raawwachaa akka jirru mataa keenya gaafa ilaallu suma dhugaadha gooftaan keenya nama hundumaadhaaf akka hojiitti kenna malee abaluun akkasi kan jedhu murtiin sobaa gooftaa keenya bira hin jiru. Murtii sirriidhaa jechuudha addunyaa hundumaadhaaf. Kanaaf yeroo hundumaa mataa keenya kiristaanummaa keessa galchine yeroo hundumaa qulqullichi Phaawulos akkuma inni mataa keessan qoraa ilaalaa yeroo amantaa keessa jiraatan akkuma jedhe amantaa keessa taa'uudhaan callisnee deddeebi'uu osoo hin taane mataa keenya yeroo hundumaa gaaffii kana gaafachuun dhuguma Kiristoos ni dhufaa maal hojjechaan jira kan jedhu of gaafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Guyyaa dhufaatii gooftaa keenyaa garuu hin beeknu kana qorachuudhaaf mataa fi dhiphisuunis immoo hin barbaachisu kan jedhu kanaan qabannee dabarraachuudha. Egaan kanneen sadan jalqaba kaasne keessaa kan lammiffaan xumura addunyaati. Addunyaan kun ni xumuramti. Galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo inni dhufu maal kan ta'u kan jalqaba addunyaa kana xumurama. Addunyaan kun ni xumura addunyaa ni taachuudha. Xumura addunyaa jennu maal jechuu keenyadha? Dursee innumti akka beekutti amala waaqummaa isaadhaan addunyaa kana bakka hin jirreetii gara jireenyaatti fidee akkuma uume ammas immoo bakka inni jiru kanarraatii bakka hin jirreetti kan itti dabarsu jechuudha. Uumaan keenya yeroo dhufaatii isaa gara lammaffaatti addunyaa mul'attu kun akka waraqaatti maramteetu dabarte jechuudha. Maramtee iddoo kamitti dabarti kan jedhuudhaa fi waa tokko kan beeknu hin qabnu. Maaliif jalqabas eessaa akka inni fide waanta hin beekneef ammas iddoo inni itti dabarsu nuti hin beeknu jechuudha. Inni akka beekumsa isaatti akka barbaadetti akka waaqummaa isaatti maal taasisa addunyaa kana ni dabarsaa jechuudha. Kitaabni qulqulluun kan ni dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 11 yommuu dubbisnu teessoo adii guddaa fi isarras kan taa'e nan argee jechuun dubbata. Ittaanee maal jedhaa laftiif samiinis fuula isaa duraa baqatanii bakkis immoo isaaniif hin argamne jechuudhaan kitaabni qulqulluun dubbata. Lammaffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 10 yoo dubbisnes ni arganna. Kanaaf xumura addunyaadhaaf dhufaatiin gooftaa keenyaa kan raawwatu yoomidha? Guyyuma tokkotti yerooma tokkotti kan ta'uudha jechuudha. Du'aa ka'uu ittaane dhuguma akkuma xumura addunyaadhaa fi dhufaatiin gooftaa akkuma eegamu du'aa ka'uudhaaf immoo maal ta'uu qaba dursa? Addunyaan kun xumuramuu barbaachisa. Kanaafuu isaan kun hundumtuu raawwachuudhaaf maal eeggatu? Dhufaatii gooftaa keenyaa eeggatu jechuudha. Egaan addunyaan kun erga xumuramtee booda kan ta'u kan sadaffaan maalidha? Ka'umsa waliinidha. Ka'umsa waliinii tinsaa'ee gubaa'ee kan jennu jechuudha. Du'aa ka'umsidha namaa yeroo raawwatu tartiiba mataa isaa danda'edha. Ka'umsa waliin kan jennu kan namni hundumtuu kan ittiin ka'u jechuudha. Addunyaan addaamii kaasee hanga dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti namni dhalate hundumtuu kan itti ka'u kun ka'umsa waliinidha. Ka'umsi kun immoo tartiiba mataa isaanii qaba. Kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu jechuudha. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti maal jedhameera?
jecha hangafa ergamootaan sagaleen faaggaa waaqayyoo samiirraa ni bu'a. Namoonni Kiristoositti amananii warreen du'an jechuudha. Isaan dura ni kaafamu jechuudhaan dubbata. Akkuma kana barumsa mana kiristaanaa keenyaadhaan akkasumas raajii Daani'el kan jiruun faaggaawwan sadii sagaleen faaggaa si'a sadii akka dhaga'amu kitaabni qulqulluuf sirni mana kiristaanaa keenyaa nutti agarsiisa. Sagaleewwan faaggaa kun maalidha? Kan jalqabaan foon biyyoo keessa foffoca'ee jiru hundumtuu guutummaa addunyaa kan jiru jechuudha. Foon dhala namaa addaamii kaasee hanga dhufaatti lammaffaatti kan dhalatu hundumtuu haala adda addaadhaan du'uu danda'a. Galaana keessa kanneen kufee bishaaniin kan nyaatame jiraachuu danda'a. Lafa jala kan jiraachuu danda'a. Lafarras kan jiraatu ta'uu danda'a. Bineensaan kan nyaatame haala adda addaadhaan abiddaan gubachuudhaan akka adda addaan namni du'e hundumtuu lafeensaa kun hundumtuu bakka tokkotti walitti qabama jechuudha. Bakka adda addaati. Kun waaqayyo amanummaa isaadhaan kan taasisuudhaaf faaggaa jalqabaadhaan kun ni taasifama jechuudha. Sagalee faaggaa lammaffaadhaan immoo lafeewwan kun foon waliin wal qaqqabachuudhaan reenfaa amma yeroo dhiyootti kan du'e reenfa ho'aa ta'uudhaan garuu immoo socho'uu kan hin dandeenye ta'aniitu mul'atu jechuudha. Kana booda faaggaan sadeeffaa ni afuufama. Faaggaa kana kan afuufu qulqulluu Mikaa'eliidha hangafa ergamootaa jechuudha. Yeroo kana akka libsuu ijaatti jechuudha. Namoonni kun hundumtuu addunyaa irratti kan dhalatan kan uumaman akkasumas garaa harmee isaanii keessatti kanneen du'an addunyaa osoo argin kanneen hafan lubbuu kan ta'e hundumtuu jechuudha. Akka libsuu ijaatti bakka jiranitu ni ka'u jechuudha. Kanaaf qajeelaasaa ta'uu hamaa akka bara jireenya hojii isaatti wanta hojjete hundumaa hojii isaa kan hundumaa qabatee kaachuudha. Kanaaf hidhamanni kiristaanaa keenya maal jetti? Guyyaa irraa gaarummaa raawwadhaa. Qabeenyaan keessan manni keessan wanti keessan hundumtuu tokko sin eegee kan sin wajjirraan deemu hin jiru. Kan nu wajjirraan deemu maalidha? Hojii hojjennu qofadha. Guyyaa har'aa qabeenyaa namni qabaachuu danda'a, beekumsa qabaachuu danda'a, aangoo qabaachuu danda'a. Kun hundumtuu asumatti hafu. Namicha wajjirraan kan deemu hojiin nastaa raawwatu qofaadha. Kanaaf namoonni kun akkuma jirrutti hundi keenya jechuudha. Hojii keenya qabanne ni kaana jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun kana dubbateera. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 yemmuu dubbisnu maal jedha? Hojiin isaanii isaan hordofaa jedha. Sirna kana tartiiba kana sirriitti sirni qulqulleessaa Yaaqoob isa Seruuk nutti agarsiisa. Kana booda namoonni yeroo kaan akkamitti ka'u? Dhiironni akka Addaam nama ga'eessa. Addaam umurii waggaa 30 ta'e dargaggeessa ga'eessa umurii 30 ta'e akkuma uumame namoonni dhiironnis akka kanaatti kaana. Obbolaawwan shamarran immoo akka Hewaanitti dargaggeettii umurii waggaa 15 ta'uudhaan ni ka'u jechuudha. Kanaaf waliigalatti ka'umsi addunyaa kana guutummaa haala kanaan taasifamu kun maal jedhama? Ka'umsa waliinii yookiin immoo ka'umsa gamtaa jedhama jechuudha. Kana jechuun ka'umsa gamtaa maaliif jedhame yookiin ka'umsa waliinii kan jedhame maaliifidha? Kan amanuuf kan hin amanne, dhiirri shamarri, daa'ima beekaa, adii gurraacha, hiyyeessa sooressaa, naannoo kana naannoo sanaa waa tokkoon osoo addan bahin qoqqoodamni tokko osoo nama gidduutti hin jiraatin hundumtuu kan waliin ka'uudha jechuudha. Yeroo kana foon keenya dursee beelaa kan ture amma kan hin beelofne. Amala dheebuu kan qabu amma garuu amala kana kan hin qabaanne. Du'aa kan ture amma garuu du'uu kan hin dandeenye. Dadhabbiin tokko kan isaaf hin taane jechuudha. Guutummaa guyyaa har'aa amala foonummaa kan ta'e hundumaa gateetu foon haaraa ta'e jireenya bara baraadhaaf ka'a jechuudha. Egaan kun ka'umsi kun gosa lama qaba. Qajeeltonni amantaa isaanii kanneen jabaatanii jireenya gaarii kiristaanummaadhaan jiraachaa kanneen du'an aduurraa si'a 7 ifaniitu gooftaa isaanii fayyisaa isaanii uumaa keenya Yesuus Kiristoosiin fakkaataniitu ka'u. Qajeeltonni jechuudha. Kanneen hojii gaarummaa qaban. Cubbamoonni immoo cubbamoota jechuun tokko kanneen amantaa sirrii keessa hin jiraanne. Amantaadhaan ala waaqayyoodhaan tasumayyuu gammachiisuun hin danda'amu. Kanaaf kanneen jalqabaa warreen amantaa sirriin tana keessa jiran lammaffaa irratti immoo amantaa sirrii keessa taa'uudhaan kanneen cubbuu raawwachaa turan cubbamoota jennasti kan dubbannu isaan kun immoo akka quroo yookiin immoo isarra caalaa harka 7 gurraachaanitu
hangafa isaanii kan ta'e diiyaabiloosiin fokkaataniitu ka'uu jechuudha. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo qulqulloota ergamoota isaa kumaatama wajjiraan lakkoofsa kan hin qabne wajjiraan murtii kan xumuraa laachuudhaaf ni mul'ata jechuudha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun maal jedha? Wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasnee amma 46 dubbisnu dhalli namaa kabaja isaa yeroo dhufutti isa waliinis qulqulloonni ergamoonni hunduu yeroo sanatti teessoo kabajaa isaarra ni taa'a. Alagoonni hunduu fuuldura isaatti walitti qabamu. Tiksituun hoolota isaa re'oota irraa akkuma adda baasu adda isaan baasa jechuudhaan dubbata. Ittaanee maal jedha? Hoolota karaa mirgaa, re'ootas immoo karaa bitaa isaan dhaabaa jechuudhaan dubbata. Maalidha kuni? Karaa mirgaaf karaa bitaa kan jedhame hiika addaa qaba. Hoolonni warreen qajeelotadha. Re'oota kanneen jedhaman immoo warreen cubbamootadha. Karaa mirgaadhaaf karaa bitaa kan jedhame yommuu ilaallu maal jedhu? Kun kallattii agarsiisuudhaaf osoo hin taane carraadha. Carraa qajeeltonniif cubbamoonni argatan kan agarsiisudha. Maalidha kun? Mirgaan baay'ee jabaataadha. Saffisaadha hojiitti. Kun qajeelaatti fakkeeffama. Qajeeltonni yookiin qulqulloonni akkamidha? Hojii gaarummaatti baay'ee jabaatoo akkasumas saffisoodha. Jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti kiristaanummaa isaaniidhaaf qorumsaawwan adda addaa yoo isaan qunnaman osoo hin jeeqamiin obsaan jaalalaan sirnaa fi seera mana kiristaanaadhaan kanneen jiraatanidha. Kanaaf abdii yoomuu ta'an hin kutan jechuudha. Namni abdiin kun immoo kiristaanummaan mataan isaa kanumadha. Kanaaf walumaa galatti maal na dhibdee malee kiristaanummaa isaanii jabaatanii wanta jiraataniidhaaf karaa mirgaa akka dhaabbatan mirgaatti fakkeeffameera jechuudha. Bitaara kanneen dhaabbatan re'oota cubbamoota kanneen jedhaman immoo bitaan baay'ee dadhabaadha mirgaa caalaa akkasumas dhibaadha bitaan dhibaadha. Cubbamoonnis amantaa isaaniitti darbees immoo hojii gaarii kiristaanummaa isaaniitti dadhaboo kanneen ta'an dhibaa'uu kanneen ta'an kan hin tsoomne kan hin kadhanne kan hin saganne hojiiwwan gaarii kiristaanummaa kan hin raawwanne jechuudha. Darbee immoo maal na dhibdeedhaan asis kan hin jenne amantaa mataasaa kanneen hin qabne baay'ooliin asitti kanneen ramadamanidha. Jireenya kiristaanummaa isaanii keessatti egaa kiristaanummaa isaaniidhaaf qorumsaawwan isaan qaqqabaniidhaaf ni jeeqamu. Amantaan isaanii amma ba'u gaanitti kanneen ga'an jechuudha. Sirnaaf seera mana kiristaanaatiin hin jiraatan hin kabajan. Amantaa hojii gaarummaa waliin qabatanii kanneen argamne afaaniin dubbatanii qofa fayyuu kanneen barbaadan jechuudha. Kana taasisaa kana raawwadhaa yeroo jedhaman immoo kanneen sababa baasan an akkasidha. Ani kana taasisuu hin danda'u jedhe sababa kanneen baasan sababni hin fayyisu. Kanaaf baay'ee dhibaa'oodha. Dhibaa'ummaa isaanii agarsiisaadha kun. Kanaafidha bitaatti fakkeeffamuudhaan karaa bitaa akka isaan dhaabbatan kitaabni qulqulluun kan dubbatu jechuudha. Egaan haala kanaadhaan karaa mirgaadhaaf karaa bitaa dhaabbatu kan jedhame kun du'aa ka'umsi gosa lama akka jiraatu kan agarsiisudha. Innis kamidha? Kan jalqabaa du'aa ka'umsa kabajaadha. Kan lammaffaa immoo du'aa ka'umsa du'a bara baraaf taasifamudha. Warreen karaa mirgaa dhaabatan kun du'aa ka'umsa kabajaa jedhamuudhaan isaaniif dubbatama. Yeroo sanatti egaa mirgaan kan dhaabbatan qajeeltota warreen hooraatti fakkeeffamanidhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jechuudhaan jecha guddaa kana isaaniif dubbata. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 25 lakkoofsa 31 kaasnee hanga 40tti yommuu ilaallu jechuudha. Maal isaaniin jedha? Isin eebbifamtoota abbaa koo kottaa yeroo addunyaan uumamteedhaa jalqabee kan isiniif qophaa'e mootummaa koo dhaalaa beela'ee na nyaachistaniittu dheebbodhees na obaastaniittu keessummaa ta'ee na simattaniittu daarees immoo daara na baastaniittu dhukkubsadhee na gaafattaniittu hidhamees immoo gara kootti dhuftanii na gaafattaniittu jechuudhaan kan isaaniif dubbata. Kanaaf asitti kun kan dubbatamu warreen hojii gaarii jireenya gaarii kiristaanummaadhaan warreen jaatan jechuudha laala. Kun namoota warreen bakkee ilaallatu warreen kiristaana ta'anii kan raawwatanidha. Jalqaba amantaa warreen qaban deebanii kanneen kan raawwatan. Kanaaf dhibaa warreen ta'anichaadha. Hojii kiristaanummaa isaaniidhaan baay'ee jabaatoo kanneen jedhaman jalqaba kan kaasne mirgaatti warreen fakkeeffamedhaaf kun ni dubbatama jechuudha. Egaan du'aa ka'umsa akkasii kun du'aa ka'umsa kabajaa jedhama. Yeroo kana egaa abdiin gooftaan keenya dursee kan dubbate yeroo sanatti qajeeltonni mootummaa abbaa isaaniitti akka aduu ifu jechuudhaan kitaaba qulqulluu wangeelaa Maatiyuus boqonnaa 13 lakkoofsa 43 kan barreeffame yeroo kana ni raawwata jechuudha. Kanaaf mootummaa abbaa isaaniitti akka aduutti qulqulloonni qajeelonni
ni galu jechuudha. Isaan immoo warreen hojiiwwan kana raawwatan jalqaba amantaa kanneen qabanidha jechuudha. Du'aa ka'umsi lammaffaa immoo warreen gidiraa bara baraaf ka'anidha. Waaqayyo nu haa oolchu. Isaan kun reewwatti warreen fakkeeffaman akkasumas immoo bitaadhaan warreen dhaabbatanidha. Innis immoo gooftaan keenya isaan kanaan immoo akkas jechuudhaan dubbata. Bakkuma amma dubbisne lakkoofsa 41 hanga 45 ta'uu mul'allu kun jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 jechuu kooti. Maal jedhaa isin warreen abaaramoon seexanaaf ergamoota isaadhaaf kan qophaa'e gara ibidda bara baraatti anarraa deemaa. Beela'ee nan nyaachisne, dheebodhee nan obaasne, keessummaa ta'ee nan simanne, daarees natti hin uwwisne, dhukkubsadhee akkasumas hidhamee nan gaafanne waan taateen jechuudhaan kana dubbata. Kun egaa murtii waaqayyoo keessa waan tan deebi'amneedhaaf boo'icha faayidaa hin qabneen bu'aa gara bara baraatti ni deemu jechuudha. Kun kan dubbatamu namoota amantaa keessa jiraataniidhaaf amantaa ala warreen jiraniidhaaf miti. Kanneen amantaa qabanidha. Amantaa qabanii garuu hojii gaarummaa raawwachuu warreen dadhabaniif jechuudha. Gooftaan keenya kan isaaniif raawwata. Kana isaaniif dubbata jechuudha. Kana kanan taasine. Kanaaf mataa keenya asitti ilaaluu qabna jechuudha. Kun egaa keessan deebi'a murtii waaqayyoo boo'icha faayidaa hin qabnedha. Imimmaan dhangalaasaatu gara ibidda bara baraatti deemu. Kanaafidha. Kitaabni qulqulluu dursee maal jedhedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 49 hanga 50 dubbisnu. Dhuma biyya lafaatti akkas ni ta'a. Ergamoonni dhufanii cubbamoota qajeelota irraatii adda baasu. Gara boolla ibiddaattis isaan gatu. Achitti maaltu ta'a? Boo'ichaaf ilkaan walitti riguun ni ta'a jechuudhaan dubbata. Du'aa ka'umsi haala kanaan taasifamu kun du'aa ka'umsaa gidiraa bara baraa jedhama jechuudha. Du'aa ka'umsi kun isa dhugaadha baay'ee kan nama gaddisiisudha. Carraa biraa kan itti qabaatamu miti. Namni guyyaarraa cubbuu yoo raawwate deebi'ee imimmaan dhangalaase ka'uu danda'a. Amantaa keessaa yoo ba'e deebi'uudhaaf carraa qabaachuu danda'a. Carraa qaba. Garuu du'aa ka'umsa akkasii namni ka'e carraa kan hin qabne jechuudha. Abdii tasumayyuu yoo mutaan kan argachuu hin dandeenye du'a bara baraa kan itti du'uudha jechuudha. Kanaafidha abbaan Maatiyaas maal jedhaniiru kitaaba isaanii Finoota Hiwwat kan jirutti du'aa ka'umsa bara baraa kan du'aa ka'umsa haala kanaatiin gidiraadhaaf ka'amu kana haala kanaatiin ibsu maal jedhu kana booda addunyaa kanarratti namni hidhame diinni koo yeroo du'u nan hiikamaa yookiin immoo walitti araaramee yookiin immoo du'een boqodha jedhee waan sadii abdii akka taasifatu cubbamoonni garuu abdii akkasiin qaban jechuudhaan dubbata. Maaliif diinni keenya yoo du'u ibidda keessaatii ba'an akka hin jenneedhaa fi waaqayyo malummaa isaadhaan hin du'u jiraata bara baraadha. Duunee boqonnaa arganna akka hin jenne immoo lubbuun kan du'a qabdu miti jiraattu bara baraati. Kanaaf cubbamoonni haala kanaan ibidda gahannamaatti galan abdiin qaban jechuudhaan abbaan kun dubbatu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti egaa haala kanaatiin du'aa ka'umsi kan warreen qajeelotaadhaaf warreen cubbamoota waaqayyo haala kanaadhaan raawwate warreen amantaadhaaf hojii gaarummaadhaan jiraatan gara mootummaa bara baraatti kan isaaniif qophaa'e akkuma dubbate jechuudha. Warreen amantaadhaan hin jiraanne cubbuudhaan kanneen jiraatan immoo gara ibidda bara baraatti galchaa jechuudha waaqayyo. Kanaaf iccitiin du'aa ka'umsaa amma ammaatti kan barannedha. Salphinaan kana fakkaata. Amantaan kiristaanummaa kan ibsamu karaa sadiidha. Amanuudhaan amanamu akkasumas dhugaa ba'uudhaan ni ibsama. Iccitiin du'aa ka'umsaa kun amanuudhaan kan eegalamu amanamuudhaaf dhugaa ba'uudhaan immoo kan keessa dabarru abdii keenya isa xumuraati dhugaa dubbachuudhaaf kiristaanummaan mataan isaa abdiidha jenna mitiire. Abdiin kun immoo maalidha? Iccitii du'aa ka'umsaati. Du'aa ka'uudha jechuudha. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan yoomuu taanaan abdiin kutu. Abdii kiristaana tokko abdiin kutu yeroo jedhamu ni dhageenya yeroo baay'ee. Maaliidhaaf jennee yoo gaafanne kiristaanummaan mataan isaa abdii waan ta'eefidha. Abdiin kun immoo abdii du'aa ka'umsaadha. Har'a akka barbaannetti gidiraa adda addaa nu qaqqabee yeroo hundumaa uumaa keenya gammachiisnee foon keenyatti badee yoo jiraanne abdii guddaa qabna jechuudha. Abdiin kun maalidha? Abdii bara baraati. Inni immoo abdii du'aa ka'umsaati. Du'aa ka'uun hin jiru taanaan guyyaarraa kan amannu kan raawwannu hundumtu faayidaa kan hin qabne ta'a. Garuu du'aa ka'uu waanta jirtuudhaaf kiristaanummaan mataan isaayyuu abdiidha gaafa jennu abdii kana eeggannaa jechuudha. Abdiin kun immoo gargaarsa waaqayyoo gaafachaa barachuu fi beekuu barbaachisa waa'ee du'aa ka'uu kana. Sabooda immoo amanuun dirqamadha.
Amanuun immoo kan ibsamu fedha waaqayyoodhaaf gorsa lubootaan jiraachuutinidha. Malee amanuun arraba qofaadhaan miti. Kun yeroo hundumaa wanta gaarii raawwachuu, gaabbii galuu, kadhachuu, soomuu, sagaduu, qulqulluu fooniif dhiiga gooftaa keenyaa yeroo hundumaa fudhachuu kanaan ibsama. Kun hojiiwwan gaarii kiristaanummaa jedhamuudhaan beekamu. Kanarraa kan hafe du'aa ka'uu qofa beekuudhaan jiraachuun tasumayyuu mootummaa waaqayyoodhaaf nama hin geessisu. Beekuun, barachuun, dhaggeeffachuun, dubbisuun, xumuruun faayidaan qabu. Ittiin jiraachuudha inni guddaan. Kanaaf hundi keenya maadha walitti qabaan golabni barumsa kanaa dhaabbannee ofaa qorannu, eessa akka jirru, maal raawwachaa akka jirru ofaa gaafannu yeroo kanadha namni gara jireenya gaarummaatti dhufuu kan danda'u jechuudha. Kan akka taasisnu immoo waaqayyo abbaan keenya nu haa gargaaru, laphee haala kanaatiin yaadu nuuf haa laatu. Egaan walumaa galatti barumsi keenya kana fakkaata. Barumsa dubbii amantaa boqonnaa tokko kaasnee amma boqonnaa 8tti waliin barachaa kan turre kanumaan xumurreerra. Tarii gara dudduubaatti deebinee kaayyoo barumsa kanaa jennee boqonnaa tokkoffaadhaan kan baranne yaadattu yoo ta'e kan jalqabaa waaqayyoodhaan beekuu, kan lammaffaan immoo waaqayyoon jaallachuu, kan sadaffaa immoo waaqayyoon tajaajiluudha jennee jalqabneerra. Agartan miti amma waaqayyoon amma kanaatti beekneerra jechuudha. Icciitiiwwan barachaa ture kan hundumaan uumaa keenya beekneerra. Haala kanaadhaan beeknee waaqayyoon akka hin jaallanne kan nu taasisu garuu waa tokkoyyuu hin jiru. Maaliif? Gooftaan keenya jalqaba ergamoota hundumaarra ergamoota illee otoo hin hafin isaanii olitti maal taasise nu uume harka isaadhaan qaqqabeetu kabajee nu uume. Erga sanaa booda mataa keenyaan cubbuu raawwannee gannata dhiisnee baaneerra. Waaqayyo ammas immoo Addaamiin balleessee sanyii namaa kana hundumaa balleessee bakka uumama kanaa wanta biraa uumuudhaaf dandeettii akkasumas mirga guutuu qaba. Unkaan nama balleessuudhaaf waaqayyo sababa guutuu qaba. Maaliif nama dhakaa sirna isaa kan seera isaa kan cabse. Garuu waaqayyo gooftaan keenya kanan taasisne deebi'ee dhufee foon namaa uffateetu beenyaa Addaamiif Hewaan ofiisaa kaffaluudhaaf murteesse. Kana booda akkuma jedhes immoo dhufee kun haala kanaatiin nama ta'eetu nu fayyise jechuudha. Mucummaa isaa nuuf deebisee cuubamne akka isarraa akka dhalannu deebinee immoo dhiigaaf foonsaa nyaannee akka jiraannuudhaaf hojii gaarummaadhaan isa fakkaanne immoo dhaaltu mootummaa isaa ta'uu akka dandeenyuudhaaf nu geesse jechuudha. Kanaaf waaqayyoon akka hin jaallanne isa dhugaadha. Kan nu taasisu waan tokkollee hin jiru. Waan tokkollee jechuudha. Waaqa haala kanaa nu taasise kan akkas jaallanne immoo akkan tajaajilleedhaaf maaltu taasisa. Tajaajiluun immoo maqaa isaadhaan dhugaa ba'u, wanta baratan hojiitti jijjiiru, isa jaallachuudha. Isa jaallachuun immoo kallattiimaan inni mataasaa gooftaan keenya akka dubbate abboommii isaaf seera isaa eeganii isa wajjirraan jiraachuudha. Kanaafuu kan hundumaa taasisaa yeroo hundumaa amantaa sirriidhaan jiraachuun nurraatu eegama. Seensi mana kiristaanaa keenyaa barumsi dubbii amantaa amma ammaatti kan ilaalledha kan ture kanumaan xumurreerra. Kakaasee kan nu jalqabsiises immoo kan nu xumursiise waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan bara baraan teessoo isaa irratti isaaf haa ta'u. Ameen. Kanumaan xumurreerra. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Turtii gaarii.